laako saamee tokko moo lama moo sadii moo afur moo shan kana keessa isa eenyu hogganutti karaarra jira isa eenyu hoggamutti karaarra hin jirre isa eenyu hoggamutti jal'ina uume isa eenyu hoggamutti badii uume jarri tun hundinuu jaalawwan turan qabsaa'ota wajjin turan hogganoota adda bilisummaa Oromoo wajjin turan warra hawaasa kana guutuu ijaaraa ture maaltu isaan kan addaan facaasee bakka shaniif jaatu isaan oolse kaayoo ummata adda bilisummaa Oromoo karee obboleettiitti irra dhaabattee dubbattee irra boottee nu boochiftisan eessa kaayaniitiniin liqimsaa lubbuu isaanii jala bayanii fedhii isaanii jala bayanii fedhiin kiyya haa guutamu jechaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo ta'amata 40 olitti umrii dheeraa qabu kana facaasaniitiin tokko tokkoon addaan jiraniitiin caakaa seenanii jechuudha. Ufii faca'anii hafne nullee nu facaasan. Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo ufii faca'anii hafne nullee nu facaasan. Maaliin nu facaasan? Gosummaan nu facaasan. Isaan gosummaa nu barsiise. Gandaan nu facaasan. Amantiin nu facaasan. Kusaadhaan nu facaasan. Kan hunda kanutti uume geeggorsitoota adda bilisummaa Oromooti. Kan hunda kanu godhe isaan kana garteetiin. Isaan kun nu alatti jiraachuu danda'anii? Hawaasa Oromooti ala jiraachuu danda'anii? Uummata Oromooti ala jiraachuu danda'anii? Biyya sanii ala jiraachuu danda'anii? Eenyuuf shuumaman? Yoo nuuf hin shuumamne eenyuuf shuumaman? Yoo biyya saniif hin taatin eenyuuf qabsaawan? Yoo uummata isaanii kanaaf hin ta'in eenyuuf qabsaawan? Yoo intala isaaniitiif ilma isaaniitiif jaartii isaaniitiif hin ta'in eenyuuf qabsaawan? San hunda nu gataniitiin nu facaasaniitiin nu keessa bayan jechuudha. Wanni takkattiin jechuu barbaada. Fedhiin kiyya akka nama tokkootti fedhuma amma garteetiin qabsaawan uummata Oromoo dubbatan. Tokkummaa akkas borii tokkummaa. Garuu tokkummaa jenne nuu miti kana ka godhu isaanuma nu facaasisan. Pilaaniin lammeessoo ka qabnu maan uummata Oromoo gaafadha, hawaasa Oromoo gaafadha. Yoo isaan sun akkuma sanii tokkummaa kana didan nu uummanni bal'aan hawaasni Oromoo pilaanii qabnu ka lammaffaa maali? We have to have plan B. Plan A tokkummaa jenne pilaan lammaffaa kan isaan kanaaf qabnu maali uf haa gaafannu? Sammuu keenya keessatti uf haa gaafannu. Deemnus teennus ciifnus uf haa gaafannu. Akka nama tokkootitti pilaanii keenya ka lammaffaa yoo isaan wal ta'uu dhaban tokkummaa isaa yoo uumuu dhaban obboleessi kiyya yoo taate obbolummaan bira dhaabachuu dhabu, gosummaan bira dhaabachuu dhabu, kutaadhaan bira dhaabachuu dhabu, gandaadhaan bira dhaabachuu dhabu. Sayyoo goone harka keenya keessa jiran. Nuti qabeenya isaaniiti. Nuti uffata isaaniiti. Nuti kophee isaaniiti. Nuti xiyyitii isaaniiti. Waan isaan barbaadan ka godhuuf nu yoo isaan qajeelanii nuun deeman. Kanaafuu akka nama tokkootitti ani yaadni biyya kanaa yaadna dhagahame kanaa galatoomaa isiniin jedha.